في دور اللي نسيك بموتهم يا ربي سيف ملي إن قبرهم نبعا دمني قبر ما كانوا خنحريم يا موتي شو ملي شاربني كان معا في دور اللي نسيك بموتهم يا ربي سيف ملي إن قبرهم نبعا دمني قبر ما كانوا خنحريم يا ربي سيف ملي إن قبرهم نبعا دمني قبر ما كانوا خنحريم مقاخيتين هين إقل قادرا موتين جيجيرا من الدنيا آخرا كلين قبرو تاني هندسي قبرا ملايكا أنبياء نما جني مرا هندسي قبرا وبانقرا قرا سيمالي خبرا وكنغا قبرا مندرا مخلوق نسين قدو مالترا جيرو في دوتي ساتو هرق خيجرا خانسو داها النفرا واتكليهم هنغ فرم نبعا دمني قبر ما كانوا خنحريما يا موتي كان ما أشوف من شرمنين يا توكي جاين وجو مريم وان فدد لبوه ما سودان كمنين ما كسكو تجين غيرم نسنغابنين يا بيخادو خدي تكجلان ابنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أجيفتوتك إنا ككيري دا ما شاء الله بقى جراتن سنين جنة بقى جرتن التربين علاماتك وفيك سنها كاوة جنة دوبا. akkuma san duuba warri gama peejii kiyyaatiin jirtanii fi akkasuma Oromoo Miidiyaa Muslim warri gama siin jirtanillee jechaadha. Baga nagahaan rabbii waliin nu deebise. Akkuma beekamu sagantaan keenya ka guyyaa har'aa seenaa nabii keenyati insha Allah itti dhihaadhaa itti wal dhiheessaa jechuu duuba. Seenaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam torbee dabree irraa dubbannee jirra duula kan daqii keessatti gahee nabiin keenya taphate jechaadha alayhi salaatu wassalaam. Har'allee insha Allahu ta'aalaa bakka itti dhaabne irraa eegaluu jiraanna. Kanaafuu agartee hordoftoonni keenya nu faana bu'aa isiniin jenna. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbiin keenya ka aalama sadeenii gargaaree akka nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam itti milkaawee gaafa duula khandaqii irraa dubbannee jirra jechuudha. Duula khandaqii keessatti akka itti nabii keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa milkeesse bal'innaan irraa dubbannee jirra. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaafa duula khandaqii keessatti gahee inni taphatee bal'innaan irraa dubbannee jirra jechuudha. Duulli khandaq rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Ahzaab jedhee isa dubbate. Khandaq jechuun wanni duula khandaq jedhamee moggaafamee fi sababaa hallayyaan qotamee fi gaafsan hallayyaa qotanii jechaadha magaalaa Madiinaa marsan akka mushrikni akka alaa dhufeen agartee magaalaa Madiinatti cabsee seenuu hin dandeenye. Namni tooftaa san baasee lafa kaahee sahaabaa Nabi Muhammad irraa Salmaan al-Faarisi radiyallahu anhu wa ardaahu wa ja'alahu jannata al-firdawsi ma'awaahu. Salmaan al-Faarisi isa jedhamu jechuudha. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gosoonni adda addaa warri amane isa jala jiraachuun baay'ee isa gargaare. Namni dhufee islaamoo kun cufti tooftaa adda addaa qaba. Dandeettii adda addaa qaba. Salmaanul Faarisiin warra Faarisiiti dandeettii Arabni hin beeyne qaba jechuudha. Arabni yeroo wal lolu hallayyaa qotanii akka agartee hallayyaa san namni asin dabarre godhuu kana hin beekan. Injiru lola isaanii keessatti argamee hin beeku. Awwal marraa taarika Arabaa keessatti magaalaa loluuniif deeman takka hallayyaadhaan marsanii akka namni hin seenne dhoowwuun gaafa duula khandaqii argame jecha duula Arabaa keessatti. Warri Faarisiitii fi Ruumii immoo ni beekan duraanuu. Salmaanul Faarisii waan Faaris irraa dhufeef jecha tooftaan kun tooftaa isaaniiti. Nabii keenya fimee jennaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam
waytima san daddafee tooftaa sanitti dalage osoo waraanni isan dhaqqabin ajaa'iba duuba tumsa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiidhaaf kenne irraa tokko jechaadha gaafa san haala saniin jeeshiin agartee mushrikaa cabsuu dadhabee ji'a tokko jechaadha guutuu bakka san taa'ee ay tarkaanfatuu dadhabee akkasii wal dura dhaabbataa turanii injifannoon ka ummata muslimaa ta'uudhaan ufirraa gara galee jeeshii warra makkaadhaa gama ganda isaatti deebi'e jechaadha jeeshii warra makkaatii fi akkasuma kagabanii gaxfaanii waraanni waliigalatti 10,000 gahu ka ammallee waraanni naannoo biraatii itti makame yoo walitti erda'ansanii ol ta'u waraanni hagasiisuun guutuun dhufee hongoodhaan gara biyya isaa deebi'e waan jenne duuba bakkiteen irra deemnuu fi yahudaa banii qurayza'a yahudaa santuuyyuu ahadii nabi muhammaditti diige gaafa san namni diisise nama jedhamu huyayyi binu akhxab abbaa safiyyaadha isa kana tuuyyuu inni yahudaa banii nadiirii warra gaafa duraa magaalaa madiinaa irraa ari'amee baafame sababaa isaan adabachuu dhabuutiif jecha diin rabbiititti adaba dhabuutiif jecha nabiin kenna ari'ee isaan yaase isaan kun bahanii kaybarii fi biyyoota adda addaa shaam achitti galanii gariin achitti dhumanii gariin kaybar galanii achitti hafan inni warra kaybar galirraayi mootota isaaniiti namni waraannummaan duulummaan kan daquu akka argamu sababaa ta'e nama kana duuba safiyyaan intala isaati niitiin nabii kennaa sun gaafa san booji'amte harka nabii kennaa seente alayhi salaatu wassalaam isiin bareedduun beekamtuun sun ta bareedan wasfii hin qabne sun duuba inni kun dhaqee yahudaa banii qureyzatii waan jedheen guyyaa har'aa agartee qureeshii dhuftee jirti guddaa isii qabattee xiqqaa isii qabattee waan tokko nan bifnee qabattee dhuftee jirti warri banii gaxfaanillee akkasitti dhufanii jiran cufti isaanii walitti qabamanii dhufanii jiran bifa kanaan agartee kaayaa muhammadiin agartee kaa har'a biran dabru isaa fi diiniin isaallee jedhanii haala kanarratti agartee dubbateeni ka'ab namtichi jedhaniin re'iisni warra banii qureyzaadhaa waan jedhee yaa abboo ati nama qabattee natti hin dhufne samii rooba malee duwwaa gigii jedhaa ooltu san qabattee na dhuftee jedheen samii rooba malee agartee iyyitu qabattee na dhuftee jedheen waraanni ati jettu kun homaa miti maaliif jennaan nabi muhammadiin tooftaa isaa argee jira inni nabi muhammad aga madiinatti galee biyya hedduu cabse warra naannoo sanii cufa qabatee jiraan dhuunfatee jira nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam duula badriititti waan isaan dalaganii beek duula uhudititti waan isaan dalaganii beek yahudaa banii qaynuqaa waan nabiin godhanii beek yahudaa banii nadiir waan nabiin godhanii beeka kana marani argaa amanuu dide duuba alrabni namaa kun muka jiidhaa goysa jedhanii huyayyi ibnu akhxab irraa deemuu dide baallama isa diisise akkasiin baallama nabii kennat diige haala saniin duuba namitti baallama diige yahudan jihaa gama jalaatiin taate mushriktoonni jihaa gubbaatiin ta'anii bifa kanaan nabi muhammad marsan jecha gaafa duula kan daqii kana eeganaa ummata qureeshii rabbi cabsee isaan gara galanii gara biyyaa kunnaan yahudan biyyi isii garri isiin deemtun jirtu lafattiisanit dhalatte achumatti hafte duuba wayta nabiin manatti ol deebi'ee mana jaartii isaa seenee bishaan agartee qaama dhiqatee nabi muhammad meeshaa waraanaa lafa kaahateetiniin jedhu jibriil itti dhufe yaa muhammad ati meeshaa waraanaa lafa kaahattee jirta nuti ummanni malaa'ikaadhaa meeshaa waraanaa lafan kaahannee jedheen ka'inuu dhaqqabi jedheen agartee ka gara banii qureyzaadhaa deemna dhaynee isin duratti agartee nuti warri malaa'ikaadhaa sodaa agartee onnee isaanii darbinaa isin duyde duuba nu dhaqqaba jedheen nabiin agartee jibriil jechaadha ka malaa'ikaadhaa sun allahu akbar nabii kenna jibriilin rabbiin gargaara malaa'ikaatu gargaara jecha malaa'ikaan gaafa duula badri akkasi gadduudde gaafa duula uhudi akkasi gadduudde haala kanaan duuba nabiin kenna salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waytima sallabsa baase tokkoon keessan banii qureyzaa malee akkasittiin salaannee jedhe salaanni asriidha achitti isin haa dhaqqabuu jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam achumaa sahaaban wal guuratanii namuu ka bakka dhagaheen ka qara agartee ka amuma kana ji'a tokko guutuu aduwwii fuuldura dhaabbataa turanii
amma yoo isaan mana gahan kunoo ajajni kun bahe abboo dadhabne istiraahaa goonan hin jiru ka ji'a tokko guutuu dhaabbataa turan waraana wal fuuldura jechaadha akkanatti xiyya isaanii qabatanii ka hirribni hin jirre amma kana ol dacha'anii amma nabi muhammad nu ajajeeti akkam taanan hin jiruuti wal mariin hin jiru hayya alal jihaad jennaan namuu fiigu sahaabaa nabii kennaa bar salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi akkanaa warra jannataan ta'anii ormi sun sami'naa wa ata'naa malee waan nabiin kenna jedhe wa asaynaan isaan bira hin jirtu duuba akka orma yahudaadha wayitti masawwal guuratanii agartee ka waraanni kun namni gariin salaanni ka karatti itti gahe nabiin achitti malee salaatinaa nuun jedhe jedhanii karaa salaatuu didanii gariin lakki nabiin ariitima itti fedhe malee salaata dabarsaan feene jedhanii gariin salaatanii gariin osoon salaatin achitti kutan achii waraanni agartee ka achitti wal qunname jecha wayita achitti dhufan ummanni agartee banii Qurayzaadha warri gaafa duraa agartee ka ahadii nabii kennatti cabsan ar'a kaa'eessa haaseenarre jogola isaaniititti ol duudanii akka aadaa isaanii tabee kan ufi gachufan jogola qaban jogola jechuun dallaa guddaa agartee atirii guddaa magaalaan marfame ka hulaa takka malee hin qabne bifa kanaan ka tolfatan qaban gizee hedduu yahudaa waan kana tolfatti aadaa isaaniitti ummata dabeessa ufin amanan haala kanaan duuba akkasitti taa'anii yeroo makana ka Aliy ibn Abi Talib fa'a ka alaabaa islaamaa baatee deemu Zubayri ilma Awwaamii fa'a jira jagnootiin agartee ka lakkaa'amteen dhumne hedduudha duuba warri kunniin marti yaa'anii agartee keessa jiranii waraana kana keessa jiranii yahudadhaan bu'aa jedhaniin bu'uu didde bulii 15 akkasiin marsan gadi baayuu dadhabde ol deebi'uu dadhabde yahudan akkasumatteetti way akkasitti abattaa'uun dandahama bu'aa jennaan bu'uu didde nabi muhammad way nama namarraa deemu ta'e akkasitti alayhi salaatu wassalaam harka kennisiisu male nabiin kenna nama laafaa miti gariin isaanii nabi muhammad arrabsan nabiin kenna hin dhageenne arrabasan sahaabatu dhagahe nabi muhammad itti dhiyaatuu feenan Aliy ibn Abi Talib akka ittiin dhihaanne jedheen nabiidhaan maliif jennaan yoo ati itti dhiyaatte waan hamtuu dhageettaa jedhe waan isaan siin jedhan yoo na argan bara akkas dubbatuu hin dandahanii jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam akkuma nabiin jedhe waytii itti achi dhihaatan dubbachuu hin dandeenye akka gizee kaan arraba dheeratan san akkasit duuba bu'aa jedhaniini bu'uu didanii bu'aa jedhaniini bu'uu didanii Aliy ibn Abi Talib itti lallabee waan jedheen wallaahi nin banaa jedhe jogola kana takkii waan agartee hamzaa qabaten na qabata malee hin dhiisu jedhe duuba Aliyyiif Zubayrii yuuftee itti kaate duuba lafa jagnootii beekamtu ni beekan Aliyyiin ammallee isaan jagnummaa keessatti agartee darajaan itti jiru ni beeyti yahudalleen akka hamzaan du'ee biyyee ta'ettiin biyyee ta'a malee yookaan agartee kaanii bana malee jireenna akkanaan jiraadhu jedhe Aliyyi laazima jedhe duuba namni alaabaa muslimaa baatee deemulleen isa yeroo kana sodaan agartee qalbii isaanii seente achii nabii kennan waan jedhaniin abbaa lubaabaadhaa nutti ergi jedhanii yaa nabi muhammad achumaa abbaa lubaabaadhaa kanatti erge inni kun ijoolleen isaa horiin isaa ganda isaanii kana keessa jira itti erginaan ijoollee fi dubartii itti gayyaasanii dubartii fi ijoolleen tun itti bootte duuba ijoollee dubartii beeraa dubartii akkanatti fuuldura gayyaasanii imimmaan gannaqanii booyan ijoolleef dubartiin yahudan mala beeyti sahabdichi garaa laafe witti masan maaliif jennaan ijoollee fi ka dubartii tana kasi boottu yoo agarte abbama fedhee haa ta'u garaa laafe duuba achumaa rabbi sarraa haa jaalatuuti garaa laafe waan jedhaniin agartee gadi buunamoo waan nabi muhammad jedhu kana irratti akkam taana jedhaniin bu'aa jedheen immootu harka isaa akkanatti akeeke ni gorra'amtan jedheen murtiin nabi muhammad isinirra dabarse gorraasaadha iccitii nabii kennaa baase duuba inni kun gara laafitiin gizee tokko tokko akkana nama gooti nabi muhammad akka kilaafiif beeke duuba waytima san agartee hagas malee kalimaa biraa osoo hin dubbatin achuma ofirra gara galee fiigee masjiida nabii kennaa seenee utubaa masjiidatitti ufidhe nabi muhammad malee namni narraa hiiku hin jiru jedhe duuba qodhaa godhe duuba nabi muhammad malee namni narraa hiiku hin jiru jedhe maaliif jennaan kalimaan sun afaanii isa bahu iccitii nabii kennaa baasuu santu akka malee isatti ulfaate
كما ليست الفات أما اللي جند بني قريزة أمري إسات سين ودبو بل لما ربي في سين نبي كان عليه الصلاة والسلام وانجل وسوسلا نتدو فيها قرتينا أرار من أنجل إنين أرار ما في جل إمو نتدو فيها كسن جنة ديمي أتبت في الأجل هكا ربي نسرهي كنت نسرهني كجل نبي عليه الصلاة والسلام هكا ربي أقرتيك مرتي إسابو ست جتشو هكا ربي مرتي بو ست جتشو معنى دبي الله أكبر أجما دوبا يهودان درا كدتني ددبن أما دبين جبدو تهو أرغني جنان درقم إساني والنسان تهوان انجرف بو إنسا أغرتين يتني بو أندوبا ويتي بو أن أجرى قدودا أمني أغرتي وري أوسي ورا دران إسان لفي ولت للبتن ورا لفي ولت للبتن جتشون أكا أمني أرمو الليني كبا نما أغرتي أماراتك در fuudhanii agartee ofii galchanii harma wal hodhan anillee harma si hodhe atillee harma na hodhi jedhanii obboleessa wal godhatanii waliin jiraatan ummanni agartee awsii ummata qureeyzaa waliin jireenya akkasii qaban warri madiinaa ansaaritun bakka lamatti qoodamti tuun awsi tuun khazraj warri khazraj immoo yahudaa banii qaynuqaa'a warraan agartee lafee waliin lallabatanii jireenya akkasii waliin jiraatan gosti tunniin lamaan gosa arabaa tana bakka lama adda qoodattee tuun taa waliin jirti tuun taa waliin jirti amma yeroo isaan gadduudan yeroo kana keessatti warri agartee awsii waan jedhan yaa nabi muhammad gaafa agartee yahudaa banii qaynuqaa'aati marsite warri khazrajii obboleewwan keenya sit dhufanii nuu dhiisi jennaan dhiifteefi hin fidhe ummata san ummanni kunillee ummata nuu waliin jiru kanuti agartee lafee waliin lallabannee waliin jiraataa turre ummata kana nu jalaan fixinii nu dhiisi jedhanii gaafa banii qaynuqaa'aa marse nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa san agartee nabi muhammaditti booyanii warri agartee ka khazrajii dhufanii jennaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam dhiisuu didee haga agartee abdallah bin ubayy bin saluulaa ka jedhanii ra'iisni munaafiqaa nabii keenya ay qabate gad dhiisuu didee yaa nabi muhammad naa dhiiftu malee akkamit daqiiqaa takka keessatti nama 700 dhabamsiisuu deemta lubbuu isaanii jedhee warwaatee inni jennaan nabiin keenya gadhiise ayyee eega akkay jettaniifu lubbuu isaanii hin tuqu waan gaalli isaanii agartee baatteef qabatanii hayaa'anii jedhe magaalaa gad dhiisanii jedhe akkasiin magaalaa gad dhiisanii gaafa san yahudan banii qaynuqaa'a magaalaa gad dhiiftee yaate akkasiin ari'amte jechuu madiinarraa warri kunillee akkas fedhan akka lubbuu nabi muhammadiin finne mootu akka agartee magaalarraa yaasan amma jennaani nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedheen namni tokko ka gosa awsii irraa ta'e murtii isatti kennee akka inni murteessu waan fedhe jaraan keessatti akka inni murteessu godhaani jaalattanii jedhee gaafate gosa awsii tana eeni jaalanna jedhanii achumaa nabiin keenya sa'aad bin mu'aaz gayyaamaa jedhe duuba sa'aad gaafa kana gaafa duula kan daqii kana waraanamee ture eessa waraaname jennaan harka isaa kana waraaname bakka kana waraanamee hiddi silaa asiin dhiiga ol dabarsu kun cite sababaa kanaaf agartee rabbi isaa kadhate waan jedhe yaa rabbi yoo lolli agartee warra makkaatiin wal lolan ka hafu taate na jireessi jedhee rabbi isaati yoo lolli agartee mushrika warra makkaatiin wallolan ka hafu taate har'a malee guyyaa biraa ka jiraatu taate yoo har'i daangaa ta'e na ajjeesi jedheen agartee shahidummaa naa kenni tanuma yoo immootuu daangaan har'a taate shahidummaa naa kenni jedheen rabbi isaa kadhate ammallee waan jedhe yahudaa banii qureeyzaadha waan isitti dalagamu haga iji kiyya dasna jedhutti gaafa ahadii itti diide namni itti ergame isa itti ergamee agartee ka yahudan ahadii nabii keessaanii baatanii jennaan nabii keessanuun beeynu deemanurraa jedhaniin akka malee aarsan inni sayyida agartee ka warra awsiiti namni ansaara keessatti darajaa abbaan bakrii agartee ka muhaajira keessatti qabu inni ansaara keessa qaba nama gaafa inni du'e arshiin rahmaan sochoote bar nama laafaa miti nama gaafa inni du'e arshiin rahmaan sochoote sani sa'aad bin mu'aaz jechaan nama laafaa miti nama malaa'ikaan meeqaa taaziyaa isaa dhufte sani duba nabiin hukmii isatti kenne murteessi jedheen jiraan keessatti waan feete
achumaa ka'ee dhufe harree gubbarra kaanii ka inni ni dhibama akkasi fuudhanii fidanii wayita fidan agartee murtii kiyya jaalattanii jedhee gaafate ummata warra ansaarattillee achi garagalee murtii kiyya jaalattanii ummata kaanittillee garagalee murtii kiyya jaalattanii nabi muhammadiin immoo fuulan hin laalle maaliif jennaan ni qaanfatan nabii kennarra harka achi ishaaree namni gamanaan jirullee agartee ka murtii kiyya jaalatee jedhe jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam waytima kana achi as garagalee murtiin kiyya jedhe warra isaan keessaa lola gahee agartee ka namaan lolu cufa morma irraa muruudhaa jedhe dubartii isaaniitiif ijoollee isaanii immootuu booji'uudhaa jedhe qabeenya isaanii waliin nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam murtiin ati isaan keessan murteessite murtii rabbiin samii torbanirraa murteessee jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam allahu akbar murtiin isaa murtii rabbiitii walgale yaa abbo murtiin isaa murtii rabbiitii walgale waan jedhe murtiin ati har'a murteessite yaa Sa'ad bin Mu'aadh murtii rabbiin samii keessaa murteessee jedhe wal qunname rabbiin abbaa ofii fedhe akkanatti agartee arraba rabbii isaatiin wal qunnamsiisa achumaa yahudaa gadi yaasanii hallayyaanii qotanii jara fuudhanii mana hidhaa agartee itti ol naqanii takka takkaan achii gabbaasanii morma irraa muran nama agartee rifeensi qaama saalaa isaa gubbarratti marge warra dhiiraa irraa nama tokkollee hin dhiisan maaliif jennaan namni ballage lola gahe warra gaafa sanka agartee lola keessa hirmaate warri kun marti kanaafuu kana mara ajjeesaa jedhe gaafa sankaa jarri nabi muhammadii fi da'waa nabi muhammadillee guyyaa san awwaaluu feete rabbiin feene malee yoo amma akkana fixan jedhan kana garii namaa garaa isin nyaachuun keessan ni mala kamitti akkana fixanii wanni isaan yaadan waan sanii oliiti rabbiin hin feene malee allahu akbar nabiin kenna maal jedhe salawaatu rabbi wasalaamu alayhi hadiisa yaa keessatti namni nama ajjeesee fi ka ajjeefamellee warra ibiddaatii jedhe alqaatilu walmaktuulu finnaar sahaabanni gaafatan namni agartee nama ajjeese silaafuu zulmii dalagee ajjeesanii ka ajjeefame hoo akkamii warra ibiddaa ta'a jennaan inni kunillee agartee bololaadhaa jedhe isa ajjeesuudhaaf humnumaaf kun irra aane malee innillee ajjeesuma fedhaa jedhe namni nama ajjeesuu fedhu tokko kanaafuu rabbiin niyyaa laala babaniyyaa keessa fidanii osoo ajjeesuu feetu yoo namni agartee kaasi ajjeese atillee warruma ibiddaa taata jechuudha lubbuu nama ajjeesuun akkasi duuba yahudan tun maal yaadde nabi muhammadii fi sahaabaa nabi muhammadii fi diinii nabi muhammadillee guutuu awwaaluu feete gaafa san waraana 10,000 ka bakka biraatii dhufe ka warri islaamaa gaafa san walumaa galatti osoo lakkaahanii beeraa ujoollee walitti qabanii osoo lakkaahanii nama 10,000 hin ga'u namni muslima namni ummaan dachirra jiruu gaafa san walii galatti osoo deebisanii nama 10,000 hin ga'u hatta warra madiinaa dhiise beeraa ujoollee walitti qabanii jecha isaan immootu waraanni isaanii dhufe callaa waraana 10,000 sahaban nama 3,000 hungeettu loltuun isii kanarratti agartee gargaaranii ka duraan baallama walii qaban isin agartee nama biraa aduwwii biraa diina biraa dhufee kan lolu irratti hin gargaarina jedhanii baallama walii seenan hayyee nullee isin hin tuynu nun tuqina madiinaa waliin eeyna kalaas nama biraa ka agartee diina biraa ka bakka biraatii nutti dhufu isin gargaartanii nurratti hin tumsinaafi hin tumsinu jedhanii akkana walii galan gaafsa waraana san agarraan waytima san ahadii diiganii hin tumsinaaf jedhanii nabi muhammadii keessanuu isin hin beeynu jedhanii arrabaalleen agartee ka wasanaa bahanii jechan taane nabiilleen jedhanii sahaaballeen jedhanii akkasanii gad dhufan har'a ka rabbiin subhaanahu wa ta'ala chaansii fide ummata muslimtootatti suni maali akka isaan agartee ka arraba isaaniitiin afaan badan arrabni kun beeytaa nama ajjeesa arrabni kun nama halaaka wanni ilma namaa halaaku guddaan arraba kana kanaaf guyyaa qiyaama rabbiin subhaanahu wa ta'ala arraba kana hidha duuba arraba kana hidhee qaama biraa haasoysiisa rabbiin yahudan gaafa sanii harkallee baddee arraballee badde duuba sababaa kanaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala haluu irraa kafale achii Sa'ad bin Mu'aaz jagnichi beekamaan rabbiin irraa jaalate ka agartee gaafa inni du'e jaalala isaatiif jecha gama keenna dhufe jechaadhaaf allahu akbar gama keenna dhufe jechaadhaaf arshiin rahmaan sochoote sireen rabbii keennaa subhaanallah takkaa nama tokkoofillee sochoone ambiyoonnuu hisaaban qabanii ka du'an ambiyaa tokkoofillee arshiin rahmaan sochoote hin dhageenye rusultootillee warri du'an hisaaban qabaniiti rusultootafillee
arshii rahmaan sochooteen dhageenne sahaabdicha saniif malee nama qadrii qabu ka hagayga'u santu isaan keessatti murtii kana fudhate waan jedhe murtiin isaanii ajjeefamuudha jedhe ajjecha malee chaansii biraan qabani achiin ajjechaan isaan keessatti dabre akka sanitti duuba ajjeefamanii dubartii isaaniitii fi ijoolleen isaanii booji'amtee diinagdeen isaanii booji'amtee isaan immootu ajjeefaman jechuudha tokko tokko morma irraa guuran akkasitti achi guuranii akka isaan silaa namatti dalaguu fedhan san isaanitti dalagan duuba rabbiin isaanitti achi deebisee jechuudha aljazaa'u min jiinsil amal jechaan akka kana yaa obboleewwan namni homa dalage haamata addunyaa fi akiratti illee gocha silaa isaan yaadan ka nabi irratti yaadan ka sahaabaa nabi irratti yaadan rabbiin isaanitti deebise duuba alhamdulillahi rabbil aalamiin bifa kanaan duuba yahudan banii qureyzaadhaa gaafa san magaalaa madiinaa keessatti xiqqeenna hagana gahu qunnamte xiqqeenna hagana gahu qunnamte jechaadha rabbiin isaan salphise rabbiin isaan xiqqeesse jechuu eegasanii sa'aad rabbi isarraa haa jaalatuuti ni dhibame harki sun agartee ka waraaname sun ka gaafsa waraaname san ni dhoohe wannaan isaa dhoohee nabiin keenya agartee masjiida keessa isa kaa'ee achitti itti deddeebi'ee isa gaafata dhiini isaa kun achii ka'ee masjiida keessaa lola'ee alatti gayyaa warri agartee dhiini halaalii agartee salaatan dhoowwu jedhan ragaa dhiiga isaa san fa'a fidatan nabiin masjiida keessa isa kaa'ee inni masjiida keessa jira dhiini achii agartee ala gayyaa achi keessaa isa keessaa ka yaa'u kun masjiida keessa lola'ee alatti gad yaa'a haga warri agartee naannoo san jihaa saniin qubatan dhiini kun eessaa dhufe jedhanii agartee laalan tokkotti eegasanii ni du'e rabbi isarraa haa jaalatuuti ni shahiide jechaadha akkasitti nabii kennatti malaa'ikaan agartee dhufte nabiin agartee ka alayhi salaatu wassalaam du'a isaa osoo inni hin beekin duratti osoo warri gandaatti nimin malaa'ikaan dhuftee itti himte malaa'ikaan achii gad duute jibriil achii gad dhufe eenyuma jedhe yaa abboo ka akkanatti du'e ka malaa'ikaan takkaa agartee samii keessaa gad hin duudin isaaf taaziyaa isaatiif gad duudde kun eenyu sahaabaa keetirraa jedheen nabi muhammadii nabii waytima san beeke akka sa'aadiin ta'e akka gaafa hanzalaa dhiixetitti osoo malaa'ikaan janaaza isaa nu jalaan dhiine dhaqqabannaa ka'aa jedhee nabiin alayhi salaatu wassalaam sahaabaa isaa guuratee dafee fiigee dhaqee janaaza isaa agartee dafanii dhiqan maliif jennaan gaafa hanzalaadhaa ummata malaa'ikaattu janaaza isaa dhiqe rabbi isarraa haa jaalatuuti sahaabaa nabi muhammad kana keessa waan hedduu jira hikmaa hedduu jira ka rabbiin kaa'e subhaanahu wa ta'ala akkasi fuudhanii duuba sa'aadii ilma mu'aadii waan inni yaade ta inni fedhe rabbiin isaa guute jedhan eega guute fi booda rabbiin isa fudhate maal jedhe yaa rabbi waan agartee banii yahudatitti dalayduna agarsiiftu malee nan ajjeesin jedhe gaafa agartee harka isa waraaname ammallee waan agartee ummanni mushrikaa ka warra agartee ka makkaadha ka nuun lolu kun yoo lolli isaanii ka hafu taate amma booda ka jiraatu taate na jireessi jedhe yoo lolli isaanii har'a malee agartee kan jirre taate na fudhu jedheen nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam har'a booda nutti hin duulanii jedhe madiinatti nutuu deeme itti duula malee walaa warra makkaa ta'e walaa mushrika biyya adda addaa ta'e walaa yahudaa naannoo biraa jirtu taate har'a booda madiinatti hin duulanii jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam nutuu deeme bakka biraatti itti duula malee akkuma nabiin jedhe akka gaafa duula kan daqiiti takka magaalaa madiinatitti namni hin duulle ilaa har'aatti deemanii itti duulan malee biyya isaan jiranitti dhaqanii itti duulan malee ufii barbaadanii waraanni muslimtoota walitti qabamee warra takabburaata qabu ka amanuu dide ka gaggodhachuu dide deemanii agartee ruum dhaqanii faaris dhaqanii yaman dhaqanii biyyoota alaa jaziiraa arabaa mara keessaa bahanii raasatti jeeshiin nabi muhammad deemtee duulte ummata islaamsuu turte itti deemanii isaan marsuu fi akka gaafa duula uhudii itti dhufanii fi akka gaafa duula kandaqii itti dhufan guyyaa santu daanga nabi muhammad akkay jedhee dubbatee dubbii san dhageennan sa'aat gammade duuba osoo hin du'iniin duratti dubbii san dhagahee jennaan alhamdulillahi jedhe rabbii agartee na gammachiifte osoo lubbuun tiyya na keessaan bahin har'a malee agartee nutti hin duulan jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam wani nabi muhammad jedhe ka amrii mugayyabaataa cufti isaan itti amanan amrii gaybaadhaa ka ganaa dhufu cufa itti amanan akkasuma dubbiilleen dhugaadha akkasuma ta'ee argamee gammaatti akkasin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubbii san dubbatee sanilleen gammachiifamee tabanii qureyzallee waan isiin dalayte ufiiyyuu hukmii keessatti dabarsee sanilleen gammachiifamee achi booda rabbiin isa fudhate sa'aad bin mu'aaz achi booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa
isa fudhate jechaadha gama ganda akiraatitti. Akka kanaan duuba lolli banii Qureyzaadha. Lolli beekamaan sun akka kanaan hobba'ee tumsi akka kanaan ummata muslimtootaatiif argame jecha yaa obboleewwan akiraadha. Tumsi akka kanaan argame jechaadha ummata agartee muslimtootaatiif gaafa san alhamdulillahi faaruun ka Allahaati. Jajjabaachuu barbaachisaa ilmi namaa agartanii barumsa isaa irratti jajjabaachuu barbaachisaa diinii isaa irratti jajjabaachuu barbaachisa. Wanni gaafa san sahaban nabii kennaa akkasitti agartee lola agartee ka banii Qureyzaadha innuu laafamaayyuu lola kan daqiiqa akkasitti wal dura dhaabbatan sanitti obsanii akkasitti jalaa galuu didanii ji'a tokko guutuu waraanni wal fuundura dhaabbate warri kufri illee karaa ibiddaa irratti lolanii warri kuun illee karaa jannata irratti lole jalaa galuu didaniif maali? Waan kana beekuu qabna yaa obboleewwan kiyya. Har'aan kana osoo anaasi taate osoo kufriin nu duulte ofirraa deebifna jennee osoo baane hagam obsuu dandeenya beelaa dheebuu irratti. Haga isaan obsan kana obsuu dandeenya waan jedhu ofirratti ay deebisee namni ilaaluu barbaachisa. Guyyaa lamaayyuu oolta guyyaa sadiiyyuu oolta akkasitti dhaabbattee jechuudha. Fuulduree agartee jeeshii kaafirtoota jeeshii mushriktoota xiyya kan kee qabattee ka qabbanni akkasii ka beelli akkasii ka dheebuun akkasii kalkanii guyyaa hirriban qabne kun agartanii gorsa asirraa fudhatamu jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ربي سبحانه وتعالى كان جرامي ور أغرتني كرا ربي كيستي شهيدا كان إسان كان دؤون جدنا جاء ربي سبحانه وتعالى مال جنار إسان كن جراتو أجر ربي سبحانه وتعالى نياتي مجرني نياتني ندوغني برزك إساني كيستي قبري إساني كيستي وركن دؤو متيج ربي سبحانه وتعالى إسنين بيت ملك حديث صحيح رواية مسلم كيستي كدوفه لبو ور شهداء اللاتي مغريسة ببريدو لبو إساني تأغرتي أسيتنا اللاتي أغرتي لبون إسي بكتي كان قدبات أجي كيستي تهود آجي جنة كان كيس بكفر أن ديمانيجي فيوان جنة كان را بكفر أن را نياتني بكفر أن را رغنيجي أجي را كأني إيغانا ديبئني قناديل tokko rarraafamaa tokko jechaadha waan akka faanusaa rabbiin arshii isaa jalatti fannisee siree isaa jala fannisee siree isaa kana jala dhufanii achi keessa duudanii jedhe yeroo kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala amma maa yaliiqu bijalaalihi wa kamaalihi itti gadi bahee arwaaha shuhadaa kana lubbuu shuhadaa kana maal feetan jedhee gaafata yaa rabbi maal feena waan namaan kennin nuu kennite kunoo jannata keessa bakka feene deemnee nyaannee dhuguu jirra waan akkana fakkaataa ka agartee takkaa hin argin waan takkaa nuti addunyaa gubbatti hin argin darajaa guddaa akkanaa kana nuu kennite kanaa ol maal feenaa jedhanii rabbiin ammallee itti deebi'ee gaafata mee maal feetan itti deebi'ee gaafata mee maal feetan rabbiin gaafirraa irraa citutti hin jiru gaafii irraa kututti hin jiru arganii jennaan waan jedhanii yaa rabbi addunyaa gubbarra deebine ammallee agartee lollee ajjeefamnee darajaa biraa ka akkana argachuu feenaa jedhanii ربي سبحانه وتعالى مال جلان الله أكبر أنا أقرتي مرتيكي يدران دبرسي نمني دو إدو جدو بندي فمو جا ربي سبحانه وتعالى نمني دو إدو جدو بندي فمو دران دبرسيتي نما دو إندي بسو جا ربي يرو كان أقرتي أجتي سبراني يجي نمني إيغا دو إيه الدنيا قبت دي بإيه أما اللي أجي فمو بربادو أمة شهداء أمالين جرو maaliif jennaan waan arganiif jecha galata agartee achi keessa jiru jechuudha. Galata jannata keessa jiru waan arganiif waan galata jannata keessa jiru hubataniif kanaaf agartee akka san jedhan ummanni agartee shuhadaa jechuudha. Namni biraa ajjeechan agartee taraa duraa ajjeefaman tunuu jabduu waan taateef jecha ajjeefamuu san namni fedhu hin jiru jechuudha duuba. Akkana fakkaataa yaa obboleewwan kiyya jaalala jannata rabbiitu akkana isaan godhee isaan kana. ربنا أغرتي كا جلال أغرتي جنة إساني كنة جلال ربي إساني كنة جلال نبي إساني كنة كانت وكان إسان قرأ نتحقيق أواي كانت تنونغلين جنة
ربي إن شاء الله تعالى نوها قلتو وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى درسي كأنك قويها الرأى أسمت الأبناء يا ربي في سجنتا كنا تربان النوديما تربان أكو قرتي كاتديبنا أسكرا ورا ميديا كان أنجد جادا أجا سنيب نجاها النوترا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء